Yooyyaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo bitootessa 2 bara 2022 isiniif dhiyeessaa injifannoolee boonsoo fi cululuqoo waliin ani daandii elemooti. Irree fi gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana sirna faashistii PP irratti Oromiyaa zooniilee waraanaa cufa keessatti fudhachuu itti fufuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Haaluma kanaan oboon Cibraa Odaa Bulluq konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Sulula Fincaa'aatti bitootessa 1 bara 2022 waraana sirna PP 30 ol ajjeesuun 16 madeessee jira. Abdii fi wabiin uummata Oromoo oboon Cibraa Odaa Bulluq guyyaa kaleessaa Ona Sulula Fincaa'aa iddoo addaa mooraa 7ffaa jedhamuun waamamutti falmaa ergamtoota leellistoota sirna Minilik waliin taasiseen rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessee guyyaa dhaloota ishee abaarsiseenii akka hin taane taasisuun waraana PP'tti guddoo rifaatuu uumee jira. Tarkaanfii boonsaa mooraa diinaa raase kanaan meeshaaleen dugda diinaa irraa hiikaman kilaashii AKM 32 Bireena 3 fi rasaasa bireenaa 500 dhuunfachuun dantaa galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo oboon tarkaanfii isaatti fufuun ganamarraa bitootessa 2 bara 2022 Cibraan Soddonbooroo godina Gujii Ba'aa Aanaa Liiban ganda Ardootiitti lootee seentota ilmaan PP kan magaalaa Nagallee irraa dhokattee ganda Mugaayoo seenuu yaaluuf socho'aa turte irratti tarkaanfii fudhateen daaraa botoroo taasisuun hedduu du'aa fi madoon gogombiseera. Yeroo namoonni injifannoo aduwaa kan sirna kolonii abashootaatti beekamtii kenne irratti hirmaachuun miidhaa uummata isaanii gammachuun kabajatanitti gootichi dirree falmaarraa Oromiyaa walabaa ijaaruuf diinaan kokkee qabee kuffisaa jira. Dhiigni ilmaan Oromoo aduwaa irratti cobee Oromiyaa irratti gabrummaa jabeesse malee bu'aa hin buusne gootummaan saba ofiif akka fayyadutti aarsaa kaffaluudha malee dachee ormaa fi seenaa ormaa miidhagsuuf lubbuu dhabuu miti. Gootonni keenya warreen kaayyoo qulqulluu Oromoo bilisoomee fi Oromiyaa walaboomtee ijaaruuf lubbuu dhabaniidha. Gaachanni uummata Oromoo oboonaa jiraatu horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Bilisummaa Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa jajjabe ji'oo darbaniif leenjii siyaasatiif waraanaa kennaa fi tur eebbisiise. Jaal Gurmulachiisaa waan qindeeffate qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo riphee loltummaan baadiyyaalee Oromiyaa dhuunfachuun gara handhuura Oromiyaatti imala eegale jabeessee jira. Qabsoo mirga abbaa biyyummaa fi qabsoo Oromiyaa walabaa ijaarrachuuf godhamu jabeessuun qeerroo kaleessaa loltoota bilisummaa har'aa fi waraana boru biyya Oromiyaa eegu oomishaa jira. Bitootessa 1 2022 konyaa Horroo Guduruutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon kaadhimamaa leenjisaa ture eebbisiise. Eebba kanarratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa fi miseensi koree hojii raawwachiiftuu ABO waboo Jaal Sanyii Nagaasaa itti aanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa Jaal Jireenyaa Rabbumaa fi qondaaltonni sadarkaan jiran argamaniiru. Eebba kanarratti Jaal Sanyiin ergaa dabarsaniin isinii fi dhaloonni har'aa hundi keenya imaanaa fi galfata jabaan waan nurra jiruuf nuti warra galfata nyaannu miti warra galmaan geenyudha jedhan. Ani galfata baadhetan deema isinillee galfata baattanii deema. Galfata sabaa hin ganiina. Gantu galfata sabaa galfata jaallan kaleessa dirree gubbaarratti kufan kan qarreef qeerroon dachee Oromiyaa gubbaarratti aspaaltii Oromiyaa gubbaarratti dhiiga isaanii dhangalaasan kaayyoo dhiiga dhangalaasan lubbuu ofii namni jibbeeti miti. Har'allee kufaa jira. Qaama qalbii miidhamaa jira. Kaayyoodhaaf jedhe. Warreen kaleessa kufan sun hundi isaanii maal jedhanii haadha koo naa kunuunsi hin jenne abbaa kiyya naa kunuunsi hin jenne fira kiyya naa kunuunsi hin jenne kaayyoo nuti irratti kufne galmaan nuu gahii jedhani. Imaanaan isaanii kanumaa miti? Dhaamsi isaanii kanumaa miti? Konyaa Horroo Guduruutti abbaan buttaa fi abbaan mooraa leenjii kan ture Jaal Waaqoon marsaan kun marsaa barii bilisummaa akka jedhamu ibsuun isin warra saba kanaaf bariisisu akka ta'an eebbifamtootatti himaniiru. Godina Arsii Lixaa Aanaa Seeruu Abbaas keessatti namoota 24 badii tokko malee manidhaa dararuu jiran dabalati isaatiif jaaleeran gameessaa. Mootummaan sirna PP aangoo siyaasaa isaa tikfachuuf ilmaan Oromoo sabboonummaa qabu jedhaman adda baasuun godina Arsii Ba'aa Ona Seeruu Abbaas keessatti mana hidhaa galchuun dararaa jira. Haala kanaanis baatii 5 dura godina Arsii Ba'aa Ona Seeruu Abbaas keessatti ilmaan Oromoo 120 qabanii hidhanii kan turan yoo ta'u achi keessaa baatii 1 dura gareen gadhiisanii namoota 24 filanii hambisuun isin ergama waraana bilisummaa Oromoo qabattanii aanaa keenya keessatti uummata kakaasuuf socho'aa jirtu waan ta'eef hidhaa keessa turuu qabdu jechuun murtoo mana murtii malee gidirsaa
jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Arsii Bahaa Ona Seeruu Abbaas keessatti waraanni sirna PP dabballoota sirnichaa waliin ta'uun uummata Oromoo aanichaa maqaa waraana bilisummaa Oromoon namoota magaalaa fi baadiyyaa dammaqiinsa Oromummaa qaban hidhee rakkisaa kan jiru yoo ta'u, gariin ammoo maallaqa isaan kaffaluu hin dandeenye dirqiin kaffalchiisanii jireenya isaanii hiyyummaaf saaxilaa jiraachuu arraanni biyyoolessa Oromiyaa odeeffateera. Dabballoonni mootummaa PP godin Harargee lixaa aanaa Xuulloo keessatti hojjettoon mootummaa waltajjii waamuun doorsisan jaalladhi Oromoo dabalata qabu. Mootummaan sirna PP dabballoota garaaf jiraatan ga'umsaa fi dandeettii isaanii malee sadarkaa aangoo bulchiinsa garagaraatti ramadee hojjettoota ogummaa garagaraan mindeeffamanii hojjechaa jiranitti taphachaa jiru. Godina lixa Harargee Ona Xuulloo keessatti dabballoonni kunneen waltajjii waamuun arrabsaa maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa Ona Xuulloo dubbatanitti gurraandhala 28 bara 2022 qabuun hanga bitooteessa 1 bara 2022tti waltajjii hojjettoota mootummaa Ona Xuulloo magaalaa Hirnaa galma bulchiinsa aanichaatti ta'ameen dabballoonni sirna PP hojjettootaan namni kamiyyuu maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhoofnaan yakkaadha. Woboon shororkeessaadha waan Gujii fi Wallagga keessatti raawwachaa ture aanaa kana keessa akka hin fidne namni ilaalcha Itoophiyummaatiin ala bahe adabbii argate jechuun hojjettootatti dhaadachaa turaniiru. Hojjettootni mootummaa PPs gama isaaniin mootummaan ani ce'umsa dimookiraasiitti erga ofiin jedhe dhaabbilee mirga saba keenyaaf qabsoofna jedhan maraa waliin mari'achuuf maaliif baqata jechuun yoo gaafatan dabballoonni sirnichaa garuu namoota gaaffii seeraa gaafatan rakkoo ilaalchaa qabdu jechuun waltajjii irratti ifataniiru. Godin Wallagga lixaa aanaa Ganjii keessatti waraanni mootummaa PP namoota ijjeesuu ammeessuun dhaga'ame. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Mootummaan Impaayera Itoophiyaa waraana isaa uummata nagaatti bobbaasuun ilmaan Oromoo dachee abbaa isaa irra kan jiraanne barbaadu godina lixa Wallaggaa Ona Ganjii ganda Beembii keessatti gurraandhala 30 2022 badii tokko malee nama maqaan isaa Surraa Ittafaa jedhamu ajjeesanii jiru. Ittuma dabaluunis bitooteessa tokko 2022 ilmaan keetu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun jaarsa umurii ganna 80 obbo Jaafar Mustafaa kan jedhaman rasaasa itti roobsuun ajjeesu jiraattonni harraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni naannoo sanaa jedhanitti obbo Jaafar maanguddoo jabaa namoota wallolan walitti araarsuun kan beekamu yoo ta'u nama ollaa fi hawaasa isaa biratti jaallatamaa fi kabajamaadha. Itti dabaluunis jiraattonni akka jedhanitti nuti bilisaan baanee galuu dadhabneerra namni gadi ba'ee ajjeefamaa jira jechuun roorroon itti ammaachuu himaniiru. Akkasumas waraana mootummaa gocha gara jabummaa ilmaan Oromoo irratti raawwatu kanatti kan gaddan ta'u ibsuun falli keenya tokkummaan kaanee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbanne garbummaa kanatti xumura gochuu qabna kan jedhan jiraattota Ona Ganjiiti. Gareen Maafiyaan Impaayera Itoophiyaa godin Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti abbaa Amaanu'eel Aabboo Wandimmoo Iite dararuu jirti. Dabalati isaatiif jaalicciiti bantii. Murni maqaa mootummaa moggaafate kan kaayyoo fi akeeka Minilik baatee socho'u Amsaa 11 bara 2021 godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti qeerroo Oromoo Amaanu'eel Wandimmoo jedhamu guyyaa saafaa marfata magaalaa Dambidolloo irratti waraana PPtiin ajjeefamuun isaa ni yaadatama. Qeerroo Amaanu'eel Wandimmoo kan yakka tokko malee ajjeesuun maatiin isaas akka ta'anii miira isaanii ibsanne ugguruun haadha isaa reebanii rakkoo fayyaa hamaaf saaxiluun abbaa isaa obbo Wandimmoo Kabbadaa qabanii hidhuun hanga har'aa baatii 10f murtoo tokko malee mana hidhaatti dararaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa magaalaa Dambidolloo ibsaniiru. Maatiin obbo Wandimmoo Kabbadaa kun mucaa isaanii rasaasa PPtiin kan dhaban osoo madaan isaanii hin qoorin abbaa warraa isaanii hidhanii gidirsuurra darbanii maatiin isaanii waan ittiin jiraatan dhabuun rakkoo jireenya hamaaf saaxilamanii jiraachuu maddeen dabaluun ifoomsaniiru. Gareen Maafiyaa Impaayera Itoophiyaa kun gochoota gara jabeenya diinummaan guute kan magaalaa Dambidolloo keessatti bara 2016 ilma ajjeesanii haadha ammoo reeffa ilma isheerra teessisan bara 2018 gocha diinummaa isaanii itti fufuun dubartii iniinsuun qabe da'umsaaf buufata fayyaa deemtu rasaasa itti roobsuun daa'ima garaa jiru waliin walitti ajjeesuun kan dagatamu miti. Waraanni sirni PP godin Baalee lixaa Aanaa Diishoo roobeef gobba keessatti ilmaan Oromoo hidhuu ammeessan. Jaalnaa Tolammii dabalata harkaa qaba. Uummanni Oromoo akka nagaan bobba'ee galee jireenya dhuunfaasaa jiraatu kan hin barbaanne mootummaan sirna PP qajeelfama olii waraana isaatti diriirseen waraanni sirnichaa uummata Oromoo sababoota garaagaraa itti maxxansuun hidhanii dararuu hammeessanii jiru. Haaluma kanaan godina Baalee lixaa Ona Diinshoo ganda Abbaa Karaa bakka Bullachoo jedhamtu keessatti guraandhala 27 bara 2022 dargaggoota Oromoo lama maqaan isaanii Qeerroo Siraach Kadir Maamuu fi
Adam Umar jedhaman kanneen jireenya dhuunfaa isaanii dalagatanii jiraatan. Waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun erga qe'ee isaaniitii reebicha hamaa irraan ga'aniin booda qabanii deemuun buufata poolisii aanaa Diinshootti hidhanii dararaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasaniiru. Yeroo ammaa godina Baalee Lixaa keessatti ilmaan Oromoo maqaa waraana bilisummaa Oromoon yakkamanii hidhamuun kan itti fufe yoo ta'u, achumaa magaalaa Roobee fi Gobba keessatti qeerroowwan Oromoo lakkoofsaan hedduu ta'an badii tokko malee hidhamanii dararamaa jiraachuunis beekamee jira. Magaalaa Roobee fi Gobbaa keessa waraanni bilisummaa Oromoo galchitan jechuun qeerroowwan sochii jireenya fooyya'aa qaban kanneen baajaajii, dogdoqqee fi dukaana qaban adda baasuun kan hidhan ta'uu maddeen ibsuun qeerroowwan baadiyyaa irraa magaalaa dhimma ofii isaaniif yookaan maatii isaaniif dhufan gaaffii tokko malee ati waraana bilisummaa Oromoodhaaf ergaa dhufte jechuun hidhaa jiraachuu dabalanii addeessaniiru. Mootummaan sirna faashisti PP lixa shaggar aanaa Liiban Jaawwii keessatti barata Oromoo tokkijjees dabalati isaa Jaal Daandii Elemoo. Waraanni sirna PP dhiiga ilmaan Oromoo bakkayyuu marartoo tokko malee dhangalaasaa jiru gocha badii waggoottan arfan darban raawwachaa ture jabeessee itti fufuun godina lixa shaggar ona Liiban Jaawwii keessatti gurraandhala 28 bara 2022 barataa waggaa 16 Boonsaa Ayyalaa Araarsoo badii tokko malee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Burqaa Guddattuu keessatti ajjeesanii gataniiru. Barataan Boonsaa Ayyalaa barataa cimaa fi mana barumsaa isaa keessatti nama naamusa qabu yoo ta'u, waraanni barcuma siyaasaa Abiyyi Ahmed tiksuuf miindaan goyoonfamanii hojjechaa jiran ergama diinummaa isaanii Oromummaaf qaban ajjechaa ola deemtota Oromoo irratti raawwachuun agarsiisaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa ibsaniiru. Ona Liiban Jaawwii keessatti ilmaan Oromoo badii tokko malee waraana sirnichaan ajjeefamaa akka jiran jiraattonni maddeenitti himuun tiksitoonni Impaayera Itoophiyaa jireenya ilmaan Oromoo daran goolaa jiraachuus dabalanii addeessaniiru.